Arsenal, Chelsea fi Manchester City waliin murkiin goonuu hunduu ulfaataa ta'uu danda'a. Murkiin isaan faana goonuu hunduu ni ulfaata jechuun koo ammoo saantuma saanuu keenya jechuu koo miti. Masaanuun keenya inni dhugaan Liverpool fi Liverpool qofaadha. Yeroo isaa darbe malee yaadannoon isaa galmee seenaa fi sammuu namoota miiliyoonaa keessaa akka bilbilaa qillisaa jiraata. Masaanummaa fiixee dhumaarra ga'ee falmiin irra inaantuu fi sirran aanaa kan waaree jaaree kilaboota lamaanii kan addunyaan ittiin boonee gadiin ammoo itti boo'ee morkii Manchester United fi Liverpool. Hanga Sir Alex Chapman Ferguson dhufanitti olaantummaan Liverpool fiixee Ingilaand irra ba'ee guutuu addunyaallee mirqaansee ture. Jabana Fargii booda garuu waggoonni hunduu Liverpooliif yaaddoo ture akka yaaddessaadha. Olaantummaa Manchester United tiksuudhaaf Adam Smith miillisaa sarbaa irratti akka muka shonkooraa yoo harriiseedhaan qat jedhee citeera. Egereen kubbaa miilaa Smithis akkasiin bishaan dhugee hafe. Ilmi sooressa beekamaa Ingilaandii kan birriif osoo hin taane qinxii fi bashannanaaf kubbaa miilaa taphachuu filatee Adam Smith kubbaa hamaa keessisaa kan qilleensaan guutame osoo hin taane waan dhagaan keessa jiru fakkaatu rukuttaa dabbiirii serraa Smithitti dhufeen miila isaa sarbaatti kutee darbe. Masaanummaatu akkasii falmii immo'atamuutu kana qaba. Abbootiin seeraa ciccimoon falmii walunkura taphattootaa fi leenjistoota garee lamaanii walirraa ittisuudhaaf dhufan irraa kaartiin diimaa fi akeekkachiisaan dhibbaata maallaqaaman mataa taphattootaarraan samiitti ol qabamaniiru. Baatii Ferguson booda madaalliin guddaan Premier League Ingilaandii gara Liverpoolitti jallatee ol ka'uu didee dafee gara seexanoota diddiimootti nu dhuufe. Garrisaa bara 1990moota keessaa kanaaf taphataan addaa kanan gaafa xiiqiitti abdadhu rooyikiin kan jedhan Sir Alex Ferguson jireenya koo keessatti qixa bahuudhaaf taphadhee hin beeku. Keessaa'uu Liverpool faana maali qixa bahuun? Maaliidhaa qixa bahuudhaaf karoorfachuun? Anaaf qixa bahuun mo'atamuudhaan adda mitiin yaada Fargiitiin. Dhugaarra jiru yoo ilaalle garuu dubbii waliif faallaadha. United edda waancaa ol fuudhee waggoonni hedduu lakkaa'amaniiru. Gadaa United City fi Liverpooliif darbeera. Ta'us garuu seenaan ol siqee qalama diimaadhaan barreeffame alaalarraa mul'ata. Seenaan seexanoota diddiimoo. Liverpool barana shaampiyoonii Ingilaand taanaan seenaa guddaa seexanoonni diddiimoon yeroo 20f waancaa Premier League Ingilaand fudhatan ni qooddata. Kanaaf seexanoonni diddiimoon wallaraachaa fi buutii seenanii humna qabanii fi hin qabne fayyadamanii dilbata Liverpool mo'achuu qabu. Tarii maaltu beekam? Seenaan seenaa dabaluu danda'a. Iddoon ittisaa isaa miidhamaan kan haphate Liverpool maal ta'an gaaffii dilbanni deebisuudha. Takkaa daamaan isaa dannabsee kan hin beekne gareen Arne Slootiin dhugumaan barana tilmaama waancaatiif kan isa kaadhimsiisuudha. Torbaanii gara torbaanitti injifannoo dhamdhamaa kan dhufan Arne Sloot torbaan kana garee namoota uffatee garee Ruben Amorim salphumatti mo'atu warri jedhan jiru. Isaan keessaa immoo ogeessi kubbaa miilaa kan ta'e Chris Sutton. Har'a miirrii fi haalli isaan irra jiran fardaa lafaadha. Kanaaf inni fardaan deemu isa lafoo deemuun dorgomuu hin danda'uun yaada Chris Sutton murtii kilaboota masaanuu walii yeroo hundumaa Liverpool fi Manchester United ilaalchisuudhaan kenneedha. Akka yaada Chris Suttonitti seexanoonni diddiimoon weerara Liverpool dandamachuudhaaf ni rakkatu. Hubadhaatti ilaala. Saalaan lammaffaa dhalateera. Cody Gakpoon immoo iddoo jiruu fi eenyuuf akka taphachaa jiru sirnaan baraa dhufeera. Luis Diaz yoo ta'e tooftaa taphaa Arne Slot duguugee bareera. Sararri gidduu gurbaa magaalaa maqaan isaan dhaadeffamne Gravenberch fi Alex McAllisterin kuulameera. Iddoon ittisaa garuu miidhamaan harca'eera. Itti abdanni kilabichaa Ibrahima Konateen hin jiru. Joao Gomezis akkanuma. Bradleynis miidhama qaba. Deebi'a jedhamee torbaan eegamullee teessoo jijjiirraa taa'uufillee carraa kan hin arganneef Federico Ciisaan iddoo ittisaa haphate kana ni yabbisa jedhameera. Gareen Ruben Amorimis salphumatti ulaan isaa
banaa ta'aa dhufeera. Taphoota arfan darban irratti galchii 11 dhugeera. Akka gufuu galgalaa yoo ol jedhan gad, yoo gad jedhan immoo ol kan jedhu Andiree Onaanaan Birara Saalaa, Diyaazii fi Gaakoo akkamiin dabarsan gaaffii guddaadha. Adabbii isaanii xumuranii gara taphaatti deebi'uun ibsaa seexanoota diddiimoo Bruunoo Farnaandeezii fi Maanu'eel Ugaartee hidda Yuunaayitid butute ni salphisu. Humni Yuunaayitid osoo hin eegamiin Siitii dhabamsiise. Tarii Liverpoolitti dabalaan xiqqaatus guddatus abdiin Amooriim gara fuulduraa dhagaa bu'uuraa ni kaa'am. Artistoonni kubbaa miilaa sarara gidduu Maakilisteeree fi Farnaandees, Ugaartee fi Giraavenberch dilbata maal ta'an garanumaan hawwii guddaadhaan kan eegamu ta'eera.